kabajamtoota daawwattoota keenya simannaa obbo Jawaar Mohammad tiif godhamaa jiru yeroo ammaa kana bulloon gara stadiyeemiitti ol seenaa jira jechuudha. obbo Jawaar Mohammad gara stadiyeemii Hosfaanaa bara 2022tti seenee jira jechuudha. daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan bulloon garmaa mutolaa sirba jedhuun obbo Jawaar Mohammad gara stadiyeemii Maple Grove kan yeroo ammaa kana taphni xumuraa Hosfaanaa bara 2020 simannaan o'aan isaaf taasifamaa hawaasni Oromoodhaa bifa kanaan ol ka'ee dhaabbachuudhaan obbo Jawaar Mohammad jaalala isaaf qabu kan uummata Oromootiif qabsaa'aa jiru haala addaatiin simataa jira jechuudha. Hosfaanaa bara kanaa wanti adda godhu bara darbe Hosfaanaa bara 2021 irratti firii Jawaar Mohammad fa'a jechaa kan turre yeroo ammaa kana immoo obbo Jawaar Mohammad fa'a qaamaan asitti argamanii hawaasa isaanii walakkatti simannaan ho'aan isaaniif godhameetiin hawaasa isaanii biratti deebi'anii jiru jechuudha. Simannaa bareedaatu isaaniif godhamaa jira. Hanga xumuraatti ammas nu wajjin turaan affeerraa keenya. kabajamtoota daawwattoota keenya gama kanaan immoo Profeesar Muhammad Hassan Faatu argama akkasumas Profeesar Hussein Faa gama kanaan jiru jechuudha. Isaanis simannaa hawaasni godhaafee jira. Hayyoota Oromoon qaban keessaa isaanis nama tokko Hosfaanaa bara kanaa wanni adda godhu tokko keessa hayyoonni Oromoodhaa bara darbe mana hidhaa keessatti dararamaa turan yeroo ammaa kana hawaasa isaanii walakkatti argamuun isaa Hosfaanaa bara kanaa adda isa godhee jira yookiin Hosfaanaa bara kanaatiif gammachuu guddaa dabalee jira. Ida gubbaa kanaan immoo akkuma argaa jirtan dubartoonni Oromoodhaa gama kanaan ililfataa jiru jechuudha. Simannaa ho'aa isaan bulloodhaaf qaban agarsiisaa jiran gammachuu addaati. Nama lubbuudhaan hinduu jedhamee eegamaa ture mana hidhaa san keessatti dararamaa ture nama uummata Oromootiif aarsaa tokko kafaluudhaaf mana dukkanaa san keessatti hidhamaa ture kan yeroo ammaa kana immoo iddoo isaa magaalaa Minisootaatti deebi'ee hawaasni isaa simannaa addaatiin qeebalee jira yookiin isa simatee jira jechuudha. Hawaasni akkuma argaa jirtan ammas isa ijaan arguudhaaf dhaabbataa jira. Boodarra kan haasaa garaagaraa taasisuudhaaf akkasiif immoo
ammas wajjin turan qaamni keessa. Daawwattoota keenya hawaasni Oromoodhaa kallattii kana qofaan kan isinitti mul'isaa osoo hin taane gama kaaniinoo maal fakkaata waan jedhuuf gama kanatti deebinee immoo hawaasni fageenya irraa waan inni fakkaatu kallattii lamaan uummanni Oromoodhaa isteediyeemii kana guuteetiin Osfaanaa midhaaseetiin jira jechuudha. Taphni marsaa lammaffaatis jalqabuudhaaf deema jechuudha. Ammas sagantaalee Osfaanaa hafan wajjin halkan kun hanga xumuramuuf turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Akkuma argaa jirtan uummanni ammas dhadhaabataa jiru. Isteediyeemiin gama kanaan jiru guuteetiin gama achaanutti hawaasni Oromoodhaa deemaa jira jechuudha. Pirezidaantii Osfaanaa adde Maagiidha kan argaa jirtan. Dr. Obsaa Hasanis nama hawaasa Oromootiif waan hedduu hojjetaa jiru kan yeroo ammaa kana Access Clinic magaalaa Minnesota keessatti dhaabuudhaan hawaasa isaa tajaajilaa jiru jechuudha. Gama fayyaatiin tajaajila hawaasa Oromoo keessattis nama waan guddaa godhaa jiru keessaa nama tokko. Innis gara isteediyeemiitti seenee obbo Jawaar Mohaammed faana wal argaa jira jechuudha. daawwattoota keenya kabajamoo kanneen hirriba dhabdanittis nu daawwachaa jirtan galatoomaa isiniin jecha ammas sheer waliif godha. Dhaamsa kana waliif daddabarsaa kallattiidhaanis kanneen nu daawwataa jirtan simannaa hayyuu Oromootiif godhamaa jiru obbo Jawaar Mohammediif simannaa godhamaa jiru jechuudha. Magaalaa Minnesota keessatti haala addaatiin isteediyeemii Osfaanaa bara 2022 samaroof tokkummaa jechuudhaan qophaa'e sagantaa kanarratti obbo Jawaar Mohammed haala addaatiin simatamee akkasumas hayyoonni Oromoodhaa asitti argaman hedduun namoonni aarsaa yookiin galata guddaa uummata Oromootiif kaffalan uummata adii keessaallee Seeneetar Hoffman asitti argama. Dargaggoo Ridwaanis as keessatti argama jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya taphni marsaa lammaffaa jalqabee jira. Tapha marsaa lammaffaa kana isin biraan gahuudhaaf boodarra kan walitti deebinu ta'a. Ammaaf nagahaan nuuf turaa isiniif jenna.
namoonni obbo Jawaar Mohaammed arguu barbaadan kuno Senator John Hoffman kan yeroo isaan mana hidhaa keessa turan isaaniif qabsaa'aa ture nama uummata Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan hedduu beekamu yeroo ammaa kana obbo Jawaar Mohaammed isaanis nagaa gaafachuutti jiran jechuudha. Tiger Warquu akkuma isiniin jenne dargaggoo yeroo ammaa kana bulchiinsa magaalaa Minneapolis keessatti bulchaa ta'uudhaaf dorgomaa jiru jechuudha. Innis obbo Jawaar Mohaammadin wal argee jira. Egaa gaafa saba isaa sabaaf dalagan yookiin aarsaa of godhan hawaasa tajaajiluun hawaasni lubbuu akka itti namaaf kennu diinaa fi alagaanis akka jaalala namaaf qabu waan itti argaa jiru ragaa itti taane jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed aarsaa inni uummata Oromootiif qabaleef hojii inni hojjetee badhaasa maqaa uummata Oromootii fi maqaa Osfaanaatiif kennuufii barbaanna. Tajaajilli harka lahaa Jawaar Mohaammed itti naasifata. Obbo Jawaar Mohaammed Gara ko asik. Obbo Jawaar Mohaammed naasoo yoo deemani. Ayyeedha. Obbo Jawaar Mohaammed choisii qabu waata kaalaman nunaa jiru. Girtu. Akkam jirtan? Nagaa. It's so wonderful to be back. Jirree kana guddanne. It's unreal. Bara dabre yeroo akkana bakka turre ni beeytanii. Garuu waa'ee waggaa lamaan dabreetiin kan yaadachuu barbaadu. Waggoota 26 dabra kana keessatti Osfaana was a place where we share Oromummaa. Osfaanaan bakka jaalalaati, bakka tokkummaati, bakka waggaa waggaadhaan dhufnee Oromummaa ta'een itti calaqqisiifnu, bakka jaalala Oromummaa itti dagaagsiifnu, bakka waadaa Oromoo fi Oromiyaadhaaf qabnu itti haaromsinu, bakka nu hundi itti guddannee qabsoo keessatti sirkee itti buqqaafannee arrammoo harri itti baafanne waan ta'eef hoggaan deebi'ee akkanatti lakkoofsi keessaniis jaalalli ta'isaniis bareedinni keessaniis dachaan dabalee arguu biyyatti hedduun gammadaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa. Pirezidaantii cimtuu qabdanii pirezidaantii Maagii fi Moorensii Boordiinsii Osfaanaa sadarkaa addatti sadarkaa guddaatti waan ta'isaniif hedduu ittiin boonuu qabdanii gara fuulduraas kana daran cimtanii jabaadhaa waliin jirraa isin jaalannaa jabaadhaa injifannoon uummata keenyaaf haa ta'u nagaan naa bulaa ulfaadhaan isiniin jaa. Thank you. Okay, warra walloo qaba. Video kin. Hayyee galatoomaa namni hundi galatoomaa baansiin warra walloo ittiin gargaaramu as keessa deemaaraa namni hundinuu walloo anis walloo atis walloo isin hundinuu walloo waan taataniif please baaksiisan keessa waa nu buusaa ulfaadhaa. Kobbaan yeroo ammaa kana kutaa kan deemu garee Borgatoo gubbaa isaa deema. Borgatoo gubbaa foonii hojjetee jira.